Taakkalaa Uumaa dhiifama gaafatee jira. Doonaald Tiraamp ammoo hooggantoonni Afrikaa fayyaa haga qaban mooji jedhee jira jechuudha. Har'a dubbii lamaan tana ol dura duuba Taakkalaa maaliif dhiifama gaafatee Doonaald Tiraamp immoo maaliif akka inni akkana jedhee jechuudha. Kan irraa dubbadhu ta'a waan ta'eef isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatina. Ani Shaalloodha. Shaalloo Oromoo jechuudha. Nagaallee hin dagannee akkam jirtu fayyaa keessanii deebinee dhufnee jira jechuudha. Isin like, share, comment gochuu hin dagatina isiniin jira jechuudha. Dubbii jalqabaatirraa gaafan ka'u Taakkalaan dhiifama gaafatee jira. Taakkalaan maaliif dhiifama gaafate? Waan dhiifama gaafachuu qabuuf dhiifama gaafate moo Taakkalaan calliseetumaanii dhiifama gaafate? Dubbii tana addaan digdiinee kan laallu ka'a jechuudha. Jalqaba irratti dubbiin dhiifamatti geessite maal inni waan jedhu laalla jechuudha. Jalqaba irratti Taakkalaa Uumaattu postii tokko posti godhe. Postiin tun maal jetti? Har'a garee shippingii yookaan warra bidiruu loojistikii fi daandii baaburaa wajjiin taanee akkaataa itti xaa'oon fe'amu fi bu'u kan Adaamaa kan Mojoo daawwannee jirra jedhee Taakkalaan deebi'ee suuraa xaa'oo barreeffama isaa jalatti fayyadame. Amma ishee kana cululleen fuute dubbii tana cululleen qalaw waggootee kaaftee jechuudha. Duuba inni yaadatin inni tasuma itti yaadee maxxansinee cululleen immoo agartee dubbii tana kaaftee jechuudha. Cululleen hin beektanii cululleen eenyunni Jawaar Mohaammed jechuudha. Jawaar Mohaammed yoo Taakkalaan wanta nama maxxansu jala bu'eetumaan fuudhee madaabaraa yookaan immoo xaa'oon kun xaa'oo expired ta'eedha. Xaa'oo expired ta'ee ummataaf qooduu wedhanii balaan ummatatti bu'ee jira. Waan hin taane ummatatti fidaa jiran kan jedhu Jawaar Mohaammed dubbii duubaa gadi lakkise. Amma dubbiin ol daakuu dubbiin ammaa mire. Kun gara Taakkalaa goree mire. Kun gara Jawaar goree mire. Social media wal fixuun ammaa mire. Walirratti duula baruun ammaa mire. Leellisaan lenga dhibee Jawaarin arrabsuun ammaa mire. Eenyu haaf. Hunduu duula walirratti bane jechuudha. Kun gara Taakkalaa goreet. Kun gara Jawaar goreet. Ololaa walirratti oofaa turan jechuudha. Erga ololli deemaa tureen booda Taakkalaa Uumaa deebi'eetiniin suuraan nuti barreeffama keenya jalatti fayyadamne sirriidha. Suuraa ture, suuraa ammaatii miti. Suuricha kan fayyadamnee fi akkaataa itti ol ba'oosuu fi akkaataa itti gadi bu'u agarsiisuudhaaf malee suurichi kan ammaatii miti. Kanaafuu burjaajii waan kanaan uumameef jecha dhiifama ni gaafanna uummata keenya kan jedhu dhiifama gaafate jechuudha. Dubbiin akka salphaatti kaatee dubbii jabduu social media kanaa taatee hamma kaan mufachiisaa kaan wal arrabsiisaa hamma duula walirratti banuutitti geette jechuudha. Dubbiin Taakkalaa dhiifama gaafachiifte ishee kanaa jechuudha. Haala kanaan Taakkalaa Uumaa dhiifama gaafate jechuudha. Dubbii kana yoo laallu Taakkalaa Uumaa baay'ee balleessaa hin qabu. Iddoo sanitti meebii waan san agarsiisuun madaabaraa san iddoo sanitti xaa'oo san agarsiisuu yoo ta'een alatti garuu haguma kanaafuu namni tokko waan dogoggoruu danda'uu fi kanaaf dhiifama isaa gaafachuun waan rakkoo of keessaa qabu ta'ee natti mul'anne jechuudha. Kanaaf warri gamaa gamana goree hafarsu immoo bu'aa isaan argatan natti mul'anne as keessatti maaliif hafarsuu barbaachisa jechuudha. Dogoggoramee jira. Wanni kun qotee bulaa bira ga'eera hin geenne waan dogoggora ta'eedha. Meebii dogoggorri jiraachuu danda'a, rakkoon jiraachuu danda'a. Dhugama odoota rakkoonuu kan jiraatu ta'ee rakkoo kana Taakkalaa Uumaatti uume yoo jennu Taakkalaa Uumatii miti jechuudha. Namoota gaafsan fe'anii waan san achi tursiisantu rakkoo kana uume malee namoota santu qoratamuu qabu malee Taakkalaa Uumatii miti jechuudha. Waan kanaaf kan itti gaafatamuu qabu jechuudha. Kanaaf dubbiin tun kana fakkaata. Dubbii lammaffaatti yoo taatu dubbii Doonaald Tiraampii. Doonaald Tiraamp jechuudha hooggantoota Afrikaa lukumaan irra deemee jechuudha. Odumaa caammaan baafatin caammamaan irra deemee jechuu hin danda'ama jechuudha.
kan inni jedheen jechuudha hooggantoonni Afrikaa kun fayyamaayyuu qabanii sira osoo warqii qabanii osoo bishaan qabanii osoo albuuda gurguddaa qabanii osoo waan addaa qabanii biyyi isaanii beelaaf saaxilamti biyyi isaanii rakkoo fayyaatiif saaxilamti biyyi isaanii deeggarsa eeggatti isaan immoo baajata jirtu walitti qabaniitiniin qawweedhaan bitaniitiniin ummata isaanii ittiin ajjeesanii kanaafuu hooggantoonni Afrikaa kun rakkoo fayyaa qabu fayyamaayyuu hin qabanii namni osoo qabeenya qabu osoo uuman qabeenya guddaa kana kenniteefi akkamitti beelayaa akkamitti dhibamaa akkamitti dhibamee yaalamuu dadhabaa kan jedhu jechuudha dubbatee jira kanaaf dubbiin tun dubbii ijoo sooshaal miidiyaa fi miidiyaalee gurguddaa taatee irraa dubbatamaa jirti jechuudha dubbiiwwan ijoon keenya har'aa kana fakkaatti isin immoo subscribe share like comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha nagaata.